Asfumaa jirirraatti hirmaannaan artistoota Oromoo guddoo mul'ate. Hedduun isaanii qaamaan godinichaatti argamuun deeggarsa taasisaa turan. Amma immoo furmaatitti fuunfis qabu akka argamuu fi koonsaatii F23 Finfinneetti gaggeeffamuu qopheessaa jiran. Artistoota koonsaatii kan qopheessaa jiran keessaa tokko ta'ee Taadala Gammachuu dubbis waan isaan kakkaase ibsuun eegala. Egaa kan nu kakaase rakkuma dhufa kanatu nu kakaase teenyeen mari'anne wanni ta'e kun takkaa umurii keenyatti sadarkaa kanatti hin dhageenye hongee inuma dhageenya inuma dhufa garuu sadarkaa sanitti hin agarre waanuma arginurraa kaanetti walgeenyee artistoonni Oromoo immoo maal gochuu qabnaa qoodni keenya maali jennee teenyee mari'anne tokkoffaa amma dandeenyu mataa keenyaan amma aga dandeenyu qooda keenya baachuudha. Kan lammataa immoo ogummaa nuti qabnuuni uummata keenya bira dhaabbachuudha. Waan jedhu irratti mari'anneet koonsartii gochuudha irratti murteessine sanaan wal qabsisee faaruu hojjenne akka faaruu akka muuziqaa hojjenne waan beelaan kana wal qabatee waan uummanni gaafa rakkoon itti dhufu rakkoo walirraa baraaruu gaafa rakkoo wal bira dhaabbachuu meesajii waan akkasii kan qabu irratti walaloo barraa'ee qophaa'ee meeloodiin itti hojjetamee isas artiistota hedduu wajjin taanee sanis qopheessaa jirra. Waan gaarii hojjechaa jirra. Dhuguma dubbachuudhaaf waan gaarii hojjechaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti immoo gabbaasni isaan dura sun koonsartiidhaan dura gabbaasne ni yaadna. Sirba kana viidiyoo moo faayinaal vookaalii viidiyoodhaanis hin baasne viidiyoo hin baasne ni yaadna. Garuu namootni hedduun irratti galaniiru fakkeenyaaf karaa nama artiistota 5-6 kana dabalatee kaleessa faayinaal vookaalii galleerra namoota muraasa ta'an 2-3 qotaffaa isaan galanii booda viidiyoo riikardii gochuu jalqaban. Waan irraa uummanni keenya illee gammaduu danda'a inni yaadna. Rakkoo kana kan fidee waaquma fidee dursaa waaqni waan kana nurraa qabbaneessu akkuma dhageessanitti akkuma dhagayaa jirrus roobnis nu roobaa jira. Garuu wanni kun waan ganna 2-3 duubatti osoo roobin ture waan ta'eef gannuma tokko roobeedhaan sirraa innee si yaannu jabaannee hojjennee uummata keenya waan kana keessaa waaqa wajjin baraaruudhaaf ciccinee hojjechaa jirra gifti. Koonsaatii kanaan alaatti artistoonni hedduun gara Booranaa deemanii deeggarsa geessaa turanii maallaqni isaan koonsaatii kanirraa argachuuf deemtanii maaliin roola? Koonsartii irraa kan argannu wal qabatee SMS Itiyoo Telekoomii wajjin waliin haasofnee qopheessineerra 655 kan jedhu lakkoofsa nu kennanii koodii isarratti abbaan danda'ee birrii tokkorraa kaasee haga danda'ee gumaachuu danda'a. Isaa fi waan koonsartii irraa argamu fi kan qooda mataa keenyan maallaqa walitti bubbuusne kana walitti qabne yoo bishaan bol'aa baasne gara fuulduraatti rakkoon akkasiillee yoo dhufe naannoo tokko atleast baraaruu dandeenya. Bakka 2-3 tokko yoo goone maqaa keenyan maqaa artistoota Oromootiin yoo kana goone qaamoleen kanallee hojjetan inuma jiru jennee yaadna. Garuu dabalataan waan gaariidha jennee bishaan bol'aa baasne irratti qophaa'aa jirra. Koonsartii qopheessaa jirtanatti himtee jirtaa artistootii eenyufaatti irratti hirmaata? Artistiin Oromoo hunduu irratti hirmaachuu danda'a. Kun kan abaluu inni waan addaan qooduu hin qabnu garees hin qabu. Artistiin Oromoo hunduu irraa qooda fudhachuu danda'a. Maaliif artistiin kan sabaatii kan uummataatiin nama. Kanaaf kunimmoo wanti dhufe kun uummata keenya irratti dhufe waan ta'e sanuu hangafa keenya irratti dhufe waan ta'eef namni achirraa qooda fudhachuu danda'u hundi dhufee hirmaachuu danda'a. Hundi keenya irra caalaa amma baay'eedha. Lakkoofsa maqaa weellistoota yookaan artistoota irratti hirmaatan yoo nayyaamee sa'aatiin nun ga'u jedheetanan nama hedduu jira. Namni hafesoo jiraatee irratti dabalamuu danda'a jechuudha. Koonsartii tana namoonni irratti hirmaatu yookiin uummanni dhufee itti argamfaa jettanii yaaddu nama gameeddan. Egaa galma miiliyoonamitti yaadaa jirra. Galmi sun immoo nama 25,000 fuudha. Sana caalaa fuudhuu hin danda'u. Tikeetii dursineetti gurguruu jalqabnechaa jirra. Waan tokko misirraa jira. Akkaataa tikeetii keenyatti gurgururraa kaanee wanni sun sanaa oliin taataanan yoo bokkaan nu daangessuu baate outdooritti gochuudhaaf yaadas qabna pilaan B qabna. Kanaaf egaa waan tikeetarraa kaana jechuudha. Akkaataa gurgurtaa tikeetarraa fi namoota achirratti hirmaachuu danda'urraa baay'ina isaatirraa kaanee iddoo jijjiiruulee dandeenya taa'ee pilaan A fi B qabna. Pilaan B'n oppineerii gochuu dandeenya. Yoo bokkaan jiraachuu baate amma bokkaan rooba jira. Ji'a tokko booda yoo bokkaan itti fufe rakkisaadha. Bokkaan jiraachuu waan immoo outdoorii fa'aa gochuu dandeenya. Bakka nama hedduu fuudhu nama 40-50 fuudhuu danda'u yoo ta'e gochuudhaaf pilaan B karoora qabna. Ayyee ulfaadhu. Ayyee galatoon bitillee. Gabbaayyaa irratti filannoon hundi fuulkeen dur jiraa jette. Itoophiyaan ammoo jechee akkasii maal na dhibdee jechuun deebii kenniti. Ibskalee baasteen Itoophiyaan adeemsi Masrii labsii qajeelfamoota Suudaan dabalatee biyyoonni 3 barkum 2015 mallatteessan kan cabsuu jette. Muddamneem dhalat kunin garamitti geessuu danda'a jechuun siyaasa bisaanii irratti qorannoo adda addaa kan geggeessan Profeesar Biraanuu Balachoo dubbifne.
የተለመደ አካሄድ ነው። adeemsa baratameedha. Yeroo isaanitti tolu kadhannaatiin, yeroo waan ta'u itti fakkaatutti ammoo sodaachisanii waan barbaadan gochuudhaaf yeroo hunda ni carraaqu. Kanaaf kun waan haaraa miti. Amma rakkoon maalidha yoo jettan dhimmicha dhimma biyyoota Arabaa taasisuuf waan lama yaalaa jiru. Tokkoffaan liigii Arabaa irratti akka isaaniif ilaalamu taasisuudha. Sababiin isaa liigiin Arabaa waajjirri isaa tokko Kaayiroo Masrii keessadha. Geggeessitoonni liigii Arabaa haga har'aatti turan hundi isaanis warruma Masriidha. Kanaaf carraa kana fayyadamuudhaaf irra deddeebiin ni yaalu. Lammaffaan fooramii galaana diimaa kan jedhanis kan jalqaban jiru. Fooramii galaana diimaa kana keessa ammoo Saawudii, Sudaan, Eritiriyaa fi Masriin keessatti argamu. Kabiyyoonni naannoo galaana diimaa keessa jiran garuu Itoophiyaa kan moggaatti qabeedha. Karaa kanaanis dhimmicha dhimma liigii Arabaa gochuu barbaadu. Nuti ammoo akka Afriikaatti lagni kunis akka Afrikaa keessatti argamutti biyyoonni laga kanatti dhiyoo jiranis Afrikaanota waan ta'aniif dhimmicha gara ajandaa Afrikaa naannessuu ni dandeenya. Inumaayyuu kun nuuf carraa gaariidha. Sababiin isaas Araboonni dhimma Afrikaa gidduu akka hin seenneef Afrikaanonni keessaayyuu biyyoonni laga Abbayyaatti dhiyaatan cimanii akka bahan gochuuf carraa nuuf uuma. Isa irratti nuti waan hin hojjenneefi malee dhageettii Afrikaatti qabaannu fayyadamnee dhimmicha dhimma Arabaa fi Afrikaa goonaan ni fayyadamna. Akkas goonaan Masrii afaan qabachiisuu ni dandeenya. Waan fedhe ta'us dhimmichi kabiyyoonni sadan walii galan malee biyyi tokko adda bahee takkaa gara Ameerikaa, takkaa gara Baankii Addunyaa, takkaa ammoo liigii Arabaa geessuudhaan wanti fidan hin jiru. Akka waliigaltechaa keewwata 10tti dhimma hidha laga Abbayyaa keessa qaama biyyoota sadanii walii galan qofaatu keessa seenuu danda'a. Itoophiyaan hanga har'aatti ejjennoo ishee bifuma kanaan adeemsaa jirti. Kanaaf sodaachisuu baratameedha malee wanti adda ta'e gadi fidan hin jiru. Hidhi Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti waggaa 10 dura eegaltee biyyoota gadi ta'an Masrii fi boodkan ammoo Suudaan waliin walitti si buuse. Biyyoonni lamaan adoo waliigalteen hin jiraatin Itoophiyaan ijaarsa itti fufuu hin qabdu jechuun akeekachiisan. Biyyoonni kunneen ijaarsi Itoophiyaan humna maddisiisuuf ijaartu madbisaan isaaniin diqeessaa jechuun yaaddoo ibsu. Itoophiyaan hidhi kunin dinagdee fi uummata dukankee jiruuf tajaajila ibsa kennuu fi akkasii barbaachisu ibsiti. Humni ibsa qofaan maddisiisuu fi dhiyeessii bisaan isaanii akka hin hubne himti. Baachii lammaffaa waldaa misooma Oromiyaa kan ta'e Raajii Ashannaa fi biyya kanatti innis carraa kana argatee amma gara Seeptembarii keessa dhufee asitti jalqaba. Akkasuma barattoonni Turkii jiran jiru, Roomaaniyaa barattoonni jiran jiru, Kooriyaa, Chaayinaa, Dubaay biyyoota garaagaraa keessa barattoonni bultii addaa faca'anii jiru jechuudha. Ammas nu boodaanis kan dhufaa jiran hedduutu jiru. Barattoota bara kana qabxii biyyoolessaa fudhatan keessaa barattoonni 21 carraa iskoolaarshiippii isaanis Dubaayitti argatanii. Mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa kana carraa akkasii dhalootaaf uumuu isaarratti maal jetta akkamitti ibsita? Ani mana barumsaa bultii addaa qaroo Oromiyaadha jedheen ibsa. Qaroo uummata Oromoo sababni isaa barattoonni mana barumsaa kana ba'an Itoophiyaa irrattis addunyaa irrattis maqaa Oromoo kan waamsisan maqaa biyya keenyaa kan ol kaasanidha jedheen amana. Sababni isaa bara kana akkuma arguu dandeenye utuu manni barumsaa bultii addaan jiru ta'eeti qabxiin Oromiyaatti galmaa'u qabxii maal akka ta'uu danda'u kan nama yaaddessu ture jechuudha. Garuu sababa bultii addaadha kan Oromiyaatti qabxiin gaarii galmaa'ee Oromiyaan kan maqaa godhate bara kana sababa ijoollee bultii addaadha. Utuu manni barumsaa bultii addaa kun jiru ta'e maqaan taanee saba guddaa kana hin madaallee nuuf moggaafamuu danda'a ture. Manni barumsaa bultii addaa Oromiyaa ani qaroo uummata Oromoodhaan jedha. Shaawwa lixaa midhaqqaanyitti dhalate ka guddate Galata Tsaggaa baratoota bar jalqaba man barumsa addaa waldaa misooma Oromiyaa kan seenan keessaa tokko. Galataan qormaata biyyoolessaa qabxii olaanaa fiduun Yuunivarsiitii Haromaayaa seenuun fayyaa hawaasa barate. Yuunivarsiitii Haromaayaa taafee barsiisa ture. Amma immoo waamicha waldaa misooma Oromiyaa godhee fudhatee waldicha waliin hojjeta. Akkamiin akka man barumsa kan seenee fi maaltu akka godhuu hima. Nuti warra baatii jalqabaati. Kana dura manni barnoota akkasii waan akkasii turuudhuma isaati hin beeknu quban qabnu. Yeroo sana dorgommiin dhufeedha kan nuun jedhani godinatti deemnee kan qoramnu. Naannoo barattoota 6,000 olii wajjiniin kan qoramnu. Sana booda baatii jaaffaa keessa kan mana barumsaa kana jooyin goone. Bara duraa barataa 200 ture. Mee maaltu dhagahame gaafa carraa kan argattu waan haaraa maaltu mudate? Jalqaba yeroo seennu leenjii kennamaa ture. Namoota gurguddaa Oromiyaa irra jiran kanatti dhufaa mana barumsa sana argachuun yookaan sana hiree seenanii barachuu argachuun akka nama Ameerikaatti iskoolarshippii argateeti jechuu dandeenya. Yeroo sana ilaalchi kee kan jijjiiramu. Yoo ispeeshaal siin jedhanii boor nama guddaa, boor nama biyya geggeessu, boor nama dhaloota kanaaf
biyya kanaaf saba kanaaf ta'u siin jedhanii leenjii akkanaas sii kennama. Achi keessatti gaa tiriitmentiin sii kennamu akka maatiitti namni sitti dhiyaata, hooggantoonni olaanoon hin dhufu, saayikolojistiidha, barsiisaan sitti dhiyaata. Gorsaallee hin qabna. Mana barumsaa sana seenuun ilaalchi kee akka tootaalii jijjiiramu ta'a. Maaliif attituudiin ati jireenyaaf qabdu, barnootaaf qabdu, addunyaa perspektiiviin tootaalii jijjiirama jechuu nan danda'a. Ani ofirratti waan hin argeessu waan hin qabuuf. Achi keessatti waan ta'e shaakaluu kan bartu, waan ta'e dubbisuu kan qabdu. Faasiliitiiwwan hin jiru. Faasiliitii sana fayyadamuu dandeenyaan wanni si rakkisu hin jiru. Achi nyaattaa, achi barattaa, achi keessa jiraatta. Isa sana fayyadamuu dandeessa taanaan hiree bal'aa carraa baay'ee bareedaadha. Wanta guddaa wayii lafatti argattudha jechuudha gabaabumatti. Manneen barnoota bultii barattoota qaroo akkasii oomishan kunneen kanneen biroo fakkeen gaarii akka ta'an naannoon Oromiyaa manneen barnoota bultii dabalataa 7 ijaare. Manni barumsaa kun waggaatti barattoota haaraa 200 kan simatu yoo ta'u, guutuu Oromiyaa irraa man barumsaa mootummaa sirra ta'ee kan dhuunfaa irraa barattoota dorgomsiisee akka fudhatu BBC Team Directoraan Waldaa Misooma Oromiyaa Kataan Obbo Dajanee Itichaa. Akka ministeerri barnoota ibseetti manneen barnoota bultii adda Waldaa Misooma Oromiyaa waliitalee qafii manni barumsa bultii